Abdillah ana fi nitiyaji waligalee waan rakkoo mana kana keessa kana bakka furteetti humuuf yaada yeroo maal akkatti itti naballeessan waligaltaniirtan jechaadha. Fixattaniirtan jecha. maal si balleessamoo Baga gammad. kan isin araarsus xaaraa jiru baga gammadde anu baga gammadde sin jechuu fan deemaa jira inde Gajjisi. kastama waligalee Gajjisi jedhe. maalan jigsa qabdi maal jechuudha jigsa jechuu maal jechuudha asay malee seeraan akka namni haasawutti inde maal jechuudha Kun haasaa miti bar gadijisi sin jedhe waan garaa keessaa qabdu kun haasaa miti. Ashamar kafuni daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii annagaa kodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha egaa viidiyoo haaraatiin isin bira gaa viidiyoon ani qabadhee dhufeellee maal yoo jettan niti ajii wajjin waligalee jira ishee wajjin baay'ee waligalee jira gatii ta'eef ani immoo isin lamaan araarsuun barbaada namni jedhaanii waan hundaafuu itoo dhugaa dubbachuuf itoo ishee wajjin waligalee sababinuma abdiitiif jecha jechuudha maaliif akka nagaan bu'u jidduu isaaniitti akkasumas immoo mi'a isaallee akka irraa fudhadhuuf fuudhee isaaf kennuuf jechuudha itoo waligalee baay'ee tokkoon gammadaa ture garuu akkan argutti waan waligaluu irratti fakkaanne hundaafuu garuu firaankii kana immoo abdii irratti hojjechuu barbaada waligalee jirra mi'a keellee irraa fuudhee siif kennaam naam jedheetan sasbeensa isa godha mee waan jedhu walumaan daawwannaa hanqadhuma sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti. Zeenaa gaarii siif himaa kan Zeenaa mana keenya guyyaa mata akka zeenaa gaarii dhageenyee beeknaafi. Kanarra dhageessa. Zeenaa gaddaa zeenaa akkana taate minyoon na tutte minyooti dubbiidhaan na tumuu maali ka jedhu kan taate malee zeenaa addaa dhageenyee. Maali yeroo tokko abdii lola naawwi ta'edhu lafuma katee lola awwaa jirta. Dadhabee jira gaaddisa. Shamman yaani yaada gaarii siif himuuf deemaa ati immoo kana minyoota wajjin akkana taate asiin ba'ee achiin ba'ee waan taana isaa jirta. Maali yaadni gaarii? Yaadni gaarii immoo waan ati si gammachiisu anillee waan na gammachiise tokko siif himaa kan. Waa'ee sargii keenyaati. Kana malee waan biraa jiru? Wanni na gammachiisu waa'ee cidha keenyaa yoo ta'e waan baay'ee na gammachiisu. Waan cidha Kanaan ala wanni na gammachiisu jiru. gaarii irra garuu waan cidha keenyaatu nu gammachiisu yoo dura mana kana keessatti nagaan nu bu'e wanti cidhaa yaadna malee osoo nagaan bu'e Naga bar durallee isin waan nu dhoggate malee bar nageenyi ima jira bar nagauma lafa jiru kana isintu dhaqee tuqee nu orkaa gara balaatii jijjiire malee nageenyi lafuma jira. Abdii ammas rakkoon keenya waan mana kana keessatti uumamaa jiru immoo garuma keenyatti fiddee miti inde yeroo hunda itti gaafatamummaa kan fudhatu numa Nure tamam namni biraa nurraa fudhatu itti gaafatamummaa. argite tokko gize waan keenya kana bichaatti ennoon jedheen abdii Ishee maal jette meena maal? ani maa sila rakkoota jiru hiikaatan jira sirreessatan jira jedhesitti muuf jennaan ati kana waan biraa Maa rakkoon jiru hiikaa jirtu akka sirreessan. ani maa kana ni kaayu nitii ajii wajjin walii galaa jirra Kabraa qabda. kan kanan alatti waan Kabraa qabdaa sin jedhe. mana kana keessatti kan baantu isaa jirtu shidhamti Kabraa qabdaa sin jedhe. No. Oduu jettee na fiddee mire. Sabar zeenaan jettuure. Ishi tamaan kabraa qabdaa. kan biraa waan qabu kanuma abdii maal ta'aa jirtaa Eenyutu walii galaa? Eenyutu walii galee miti? anaaf ishiitu walii galaa jira Galaa jira immoo galtaniirtan. yaa rabbi indee afaan oromoon dhageessuuti maal ta'aa Galaa jiraa fi galleerraa sanuma addanaa baase. Abdillah ana fi nitiyaji waligalee waan rakkoo mana kana keessaa kana bakka furteetti humuuf yaada yeroo maal Akka itti na balleessitan walii galtaniirtan jechaadha. Fixattaniirtan jechaadha. maal si balleessamoo Baga gammadde. kan isin araarsus xaaraa jiru baga gammadde anu baga gammadde sin jechuu fan deemaa jira inde Aan gammachuu bakkee raajaa qabu. Afaan Oromoo yaakiin abdii biyya tokko na dhaggeeffadhu si nan fixadha dura nan fixadha maal ta'aa jirtaati qoy inde Akkamittiin kiyyaa walii galte gaaddisee? ani biyya Akka uumamuu ittiin sunuma safaruma kan keetu geetti akkamitti dubbista? ani waan Akkamitti sin jiraa jira bara? waan mana kana keessa rakkoo jiru sirreessuuf deemaa jira abdii maal ta'aa jirtaati inde Rakkoon jiru maali? tokko ishee wajjin noonu walii galee ilaala abdii maal ta'aa jirti sagalee gagalii qabiti rakkoo mana kana keessa jiru sun hundumaayyuu murtee itti fida
tokko lammatammoo kaameraa keellee laaptooppii keellee irraan fuudha hojii walii galee jechuudha walii galuu baannaan garuu intuun jiru jechuudha maaliif akkuma agartuu dubartiidhaaf lama malee hundumtuyyuu waan gara keetii waan yaadamu hin jiru lammatammoo rakkoo mana keessa tokko ciqici yeroo hunda wal lolu kushinaa maa seentee shinti beetiin adursitee maa seentee jechuun hin jiru walii galee jechuudha kana nagaan barbaaddu ati? An nagaan barbaadu. Nagaan barbaadu? No, nagaan barbaada. An nagaa jaaraa jaartii ajii dhuftu tana funyaaniin naa ba'u. Funyaaniin ni asii. Asii naa ba'u ani laal gaaddisee sitti himee jira afaan Oromoo situ hin beekne malee. An si himee jira gaaddisee. Aaraa daraa waan. Hunda abdaan waan gaarii gisee yaadu waan itti gaarii kee kun si liqqafamu waan garuu. Gaariin gara naan dhufu sun funyaaniin asiin na bahaa ba'uu sin jedhee. Eesh akkana caalaan akkam godhu shimmaan baay'ee xaaraan jiran waan hundiyyuu sirreessuudhaaf baay'ee xaaraan jiran garuu waan biraatti ni jijjiiraa jirta. Aara rabbi si haa balleessu namitti na balleessuuf deemtu akkam walii galta. Moo achitti heerumuu fi sagantaa walii qabdan jedhee. Maal jechuudha abdii waan tannaa seen dee? Maal waan tannaa akkamitti jaartii ajiiti? No akkamitti jaartii ajiiti ati walii galta? Moo aji heerumuu? Bakka nama ishinis nama walii galuu barbaade bakka tu. Dhokataan qoyi. Sookoon dhokataan maali? Isii maali? Sookoon dhokataan. Mana himkaa? Maal ta'aa jirtaati ani waan hunda sirreessuudhaaf xaaraan jira ati garuu galagalchitee waan mantaan yaadde waan taan bakka waan taan yaadde yeroo hunda inde maal wanni taan ani mana keessatti ani waan gaarii wani yaadde waan man biraatti ni ilaa galagalchitu hundumtu keessaniyyuu keessattuu ati dhugaa rabbi maal ta'aa jirta qoy abdii inde amma maalin balleessaas biratti inde xilaata kiyya wajjin akkamitti walii galtaa maalii kiyya wajjin akkamitti walii galuu malee akkamitti waan kana sirreessuu danda'a inde ما أكو ما مكنا كرت ولا نيا تشاجر تشاجر كانت تجرانو إسمايا أنا أنقل لك هذا شيء أنا يعني كي يتوقع سنة جنا أرسل برباد أنا أنقل لك هذا شيء زميلي أولني أتي دلقار توما نحن كيسنا نامتان ما نبلي شيء سبب جارتي أجي أني فتي اللي دبوين سبب جارتي أجي أني فتي Malfii qoy kunuun malfii kana jechuun maa barbaadde qo'ate maal ta'aa jirtaati al sirreessaan jira silaa malfii balleessa amma kan balleessaa jiru waan hundaayyuu si amma bakka maaf asitti misi jammaruyyuu an maal sirreessaa kan ooshii wajjin araarame waan hundumtuyyuu sirraa kaabdii kan si wajjin ciqiqiin kuninaa fa'aatillee waa kanaan bodhaalan bultuu sababbi ishitiif jettee kanarraan waliin loltanii nu wajjin illee ciqiqiin hin jiru kanaan booda bakka tahu baannaan garuu bakka bara dhufus akkanatti baraachachi ani dhufus sunis immoo akkasumatti deemnaa jechuudha bakka mana keessatti nagaan hin jiraatu jechuudha akkasiin deemnu wayyaa ani immoo bakka duraan nama gaarii nama badduu natti fakkaattee na jibbisiistee turtayyuu amma immoo walii galuu ni barbaade nama gaarii amma garuu walii yaadu nama gaarii fakkaatti oo amalaan qabdi nama gaariidha amalaan qabachuu baannaan garuu rakkoo qaba waan ana saayiru na fichisiisna abdi maal si fichisiise osoo fixii mana kana bahu hin qabdu yeroo hunda na tuffatta ada garuu na tuffachuu hin qabdu abdi dhugaa rabbi በጣም ትናሳ jirta no maal si fichisiisa jedhi bara asa kiitoo fixii mutaatti kamatu maal si jamar la ati bar gaafni ati baddee lafa jirtu yoon beektaati gaafa jaartii hajii ha munaafiqitti sheexatti tana nama dura nama waqtuu na fakkaatte amma nama gaariidha gaafa jette badde kan bakka gisee duraan nama fagoodhaan haasaa kiyyan fixanne laala abdi yeroo tokko nama fagoodhaan gisee laaltu fitti dhiyaatti laaltu tokko miti si jamar haasaa kiyyan fixanne yaa abdii naa jetteemi gajjissi gajjissi jedhe maalan jigsa qoy abdi maal jechuudha jigsa jechuun maal jechuudha haasaa malee seeraan akka namni haasawutti hin maal jechuudha kun haasaa miti bar gadi jissii isin jedhe waan garaa keessaa qabdu kun haasaa qoy ati maaltu si haasaa jiru kan walii galuu ana kan ishee wajjin araaramu ana si maal si dhibee si jammaruyyuu indoom maati shuuba gaggaarii gootee gaaddisee shaggaa gooteetti natti gammaduu qabda malee sanummoo gurra qabattee ani maal haasaa si jammaruyyuu taanaan qoy maal jechuudha abdi indee hai ay mata la ko si jammaruyyuu indee yeroo hundi bakka wannan yaa si liqeemsamu si jammaruyyuu fitte maal fixa abdi gurra qabattee fixa eenyu fanaasa mana fanaasa maal mee shitama gannaqni amma shi walii gallamu waliin galu la gannaqi isin jedhee meen la walii gallamu waliin galu maal walii gallale
amma shoo jira amma se walitti naquf deemtaati qoy kan itti lolte inde nama gana makaraa tokkoon ishee asaammanee walii galaa jiru gana mudubatti na deebisuuf gana isii dhageeffadhu haa gaafni isii wayyiin arraamtu isiin hidhaa seentee warwaattee na kadhattee mana hidhaa sanii baatee kaameraa kiyya fiddee laaptooppii kiyya gaafa isiin fiddee walii galtan. Maaliif mana hidhaa seentu ishee jalqaba? Meeshaan kiyyoo. Inde maaliif mana hidhaa seenuu qabdi dirqama? Meeshaan kiyyoo. Maal waa kana nama ajjeestaa moo? Tamam eega guyyaa walii galtan san guyyaa wajjin haasoftanii walii galtan san waa'ee qaa kiyyaa dubbattanii. Dubbattanii? Maal jette? Bakka atinti kana taqabbali araaramu keessan gaariidha itti gammadee bakka waan mi'a keetii mutti yaana rakkoo qabu. Bakka kana alatti namni walii galillee jaalatu jechuudha moo maal yaaddee abdii maata balaashuufte garuu akkana taate inde dhugaa rabbi abdii nama abdii akkanaan beeku ture iyyuu inde ani atiif shayxantitti akka walii galtan hin fedhu. Sijjambar namni shayxan ta'u sijjambar abdii qoy ilaali na dhaggeeffadhu biyya tokko. Gaaddii see qoyati faallaa malee waan deemee nama anaan diinaa akkam walii galtaan jedhe. Walii galee sin akka walii galtan gochuu qaba malee shi maal gochuu qaba? Isi irraa fudhattee waan isiin siirii hajji gooteeti hajji gura qabdee harkisu san isi irraa barattee inaa godhe anallee waan ati jette guutuu si godha abdii akka lafarra harkisu jettee akka nu artamoo abdallaan hirii meena dhiisii hafi waan badan dubbisee. Gisee waan akkanaa kana dubbattu gaaddisee godhechaa jirta abdii jaalattillee jibbitee illee taanaan. Akka ati gootuun beekatu. Kanaafummoo ani waan akkanaa keessaayis ba'een jira ani si jammariyyuu gaaddisee ishii duraan himtaan bakka waan hundaa ibsu barbaada. Baatee wayituun jirtu ani kun waa urgaa aadaa kalee malee deengaddarraa haa wanni yoo ati waa takkatti akkaan dubbattu na rifachiisu kana. Waa takkan dubbattaan onnee tana biiqna jedha yaani dura waan fedhe si dubbadhaa amma afaan guuttadhee akkasitti dubbanne suutaan argaa jira. Aadaa kanaaf waa si dubbadhadhaa loluu fi achi as dhufu si bira gaheetuma. Ani bu'uura mateeyyuu si taasoo na dubbisaa jira maal. Maal ta'aa jirta abdii qoy waan taanatti hin jijjiirin indee waan hundaayyuu indee. Amma samooni kana tokko faalikkii. Maala likkiin taan ishee abdii qolatti waan balleessaa samooni kana minyootiin illee waliin nagaa buustanii xiqqoolee taatu nagaa qabdanii. Saa amma immoo kadeebdeen gadda asirra keettee mo'attii hambaa ibiddatti qabsiisaa jirta. Aadaa isanaa waliin galaartaa mo'attii nanaa uffata kana jijjiiran abdiin si halaaluuf jira deemta. Abdiin si halaaluuf kan uffatte eenyu waa mul'isu. Amma mogana dubbatti deebitee waan minyootiin jedhe sanatu si kana kanee siyaasaa jira. Na himattee jirti amma kalee maaf akka jettee jirti. Uffatuma dura isin uffattu. Ani kana naasa'u kan bira ati kana naasoftu kan bira waan minyootu maal waas biratti kaasuu barbaadde amma si jammar inde ani waan minyoota haasa'aa jira ammas biratti inde moo fayyaa qabda si jammar. Waan asin jedhe in ta'uu wayii naa ta'uu sana murteessitee natti himta. Anama wanni murteessu. Atu murteessaa ta'e ati mangistiin. Ani immoo mangistiin dhageeffadha amma mangistiin keenya eenyu si'imi ati murteessitee mi wanni garuu jira yalla nagaa loola. Mangistii keessan ta'uu kiyyayyuu beekuun kee waan gaariidha. Mangistii ennaan dhugaan seenka. Mangistii sheeyxana. Sin jedhu dhagee kan yeroo tokko indee abdii maal jechuudhaan nagaa osoo barbaada sin jecha jedhame. Haala nageenyi kee biyya Bishaan maal nu godhe hundumti keessan iyyuu waan kiyya fudhachuu dandeessan bee. Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma agartanii waan inni jedhe dhageessanii jirtanii bakka maaliif akkamitti ishee wajjin araaramuu dandeessee ishee wajjin immoo ta'uu hin qabdu ishiin diinatiyyaa ishiin xilaata kiyya bakka akkan taane ta'aa jira. Dhugaa dubbachuuf ani laphee kiyyatti yaadeen jira sammuu kiyya irratti bataam ta'e yaadee jira ishee wajjin walii galuu fedhetan jira garuu mucoonillee waan namatti dhiyaattu miti waan karaa naabanuu deddeemalee toonaaf bante dhugaa rabbii ishee wajjin walii galee rakkoo mana kana keessatti uumamaa jiru san takka isheetiin sirreessuun barbaada garuu naaf ta'uu dide dhugaa rabbii ani baay'ee yaadaa jira tureyyuu garuu maa gochuun hin danda'amu amma sonan carraa argadhe nan yaala carraa argachuu baannaan immoo maa gochuun hin danda'amu rabbiin nuti yaa sirreessu malee maa gochuun hin danda'amu waan ta'eef garuu immoo tuma akkasuu ta'ee abdiin ishee wajjin araaramee jira ishee wajjin immoo walii galee jira. Maal jennaan akkamitti taati ishee wajjin immoo walii galuu hin qabdu ishiin xilaata keenya maal jedhee akka malee maraatee jira haaree jira akkana fakkaata daawwattoota fi hordoftoota keenya hundaafuu akkanatti yaadne ture hin gammada jedhetan yaade maa gochuun hin danda'amu hanga dhuma sagantaa keenya waan hordoftaniif galatooma nagaan naa ta'a.